السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في الدعوة كينيا الشباب هركفونا وندي كيسانو بكجيرتا انت جالالا في كبجان كيا سمبرا حقا وسنين جاتي ديبلي دفني جرقا هرمال قبتين ودفت جيشون كيسانو لمو هرمال قبتين ودفت جيشون كيسان هين أولامو هرمالني قبتين سيدوفه عفونا لله دعائي ولي قلودا وان تكا تكا غرده irraa wal gorsuudha sanirraa hin isiniif dhufe hedduu isinirraa badee jira gaa daawwattootaa fi hordoftoota kiyya dhiifama guddaa isin gaafachaati hedduu isinirraa badee jira na odeeffachuu keessaniif warreen karaa keessatti siiboo maal taate baddee wallaahi irraa baddee warreen nan jettan warreen agartee na odeeffataa jirtan galatoomaa isin jenna warreen na odeeffatan deebi'ee dhufee jira gaa kanuma haaluma qilleensa haaluma dalagaa haaluma yerootiif na bachiise kanaafuu gaa har'ammoo deebi'eetiin isin dhufee jira isinuma yaadeetiin agartee isinuma wal argaa warrootana odeeffatu saniif agartee gabbahee isinii waraabe kanaafuu gaa galatooma warreen odeeffataa jirtan warreen gaggaafattan warreen karaa keessaatiin adda walottanii gaafataa jirtanis galatooma isin jechaati torbee lamaa oli kanarraa badee jira kanaafuu gaa baay'ee galatoomaa hundi keessanuu na wajjin turtii gaarii laayik sabskiraayib gochuu hin dagatina yuubaa keessan kanaafuu gaa akkasii warreen odeeffattanis irra deebuudhaan galatoomaa isin jedha hundi keessanuu keessummaan waggaadhaan nu dhufu agartee keessummaa guddaan keessummaa jaallatamaan kabajamaan agartee ummata musliimaa hunda keessanii baga gammaddanii baga gammannee baga agartee waggaa kana geenye baga agartee waggaa ramadaana kana agartee ramadaana kana bara baraan nama agartee marmaareetiin bara dhufu sa'a kana bara dhufu baratti aanus rabbi warra gartee bararraa warra bara eegaree rabbi nu haa godhu warra bara marmaaru rabbi nu haa godhu nunganaxxalini rabbiin umrii nu haa dheeressu wajjumaan jaalalaa fi kabajaadhaan hordoftoota kiyyaa fi maatiiwwan keenya obboleewwan keenya ka biyya adda addaa jirtan ka biyya alaatiif ka biyya keessaadha hundi keessanuu bakka jirtanii bagatti geessan ramadaana gaarii kana jaalatamaa milkaa'aa ramadaan rizqii qabu ramadaan agartee barakaa qabu ramadaan imaana qabu ramadaan karaa kana agartee baga geenye baga geessanii warroota agartee gara akiraa nurraa deemanii jiraniifis hunda isaanii agartee kan beeknus kan hin beeknes hunda isaanii rabbiin ramadaana sababeeffachuudhaan jannatal firdoosi rabbi isaan haa milkeessu rabbiin isaan haa qananiisu rabbiin agartee bal'ootti isaan haa baasu rabbiin agartee jannatal firdoosiin nuuf haa qananiisu sin jechaati hundi keessanuu gaa jaalalaa fi kabajaadhaan agartee ramadaana kana nu akka nu simattan abdii qabna ramadaana kana agartee nagahaan nama soomee nama nagahaa soomee irraa milkaa'u rabbi nu haa godhu hunda keessanuu rabbiin fayyaa isinii haa kennu ramadaana sababeeffachuudhaan warreen fayyaa dhabdanii jirtanis ka dhiyoos ka fagoos ka beeknus kan beeknes hundi keessanuu rabbiin agartee fayyaa isaatiidha isiniif haa kennu ni danda'a rabbiin agartee hundi isaatu wanni hundinuu harkasaa jira rabbiin na kadhaa jedhe inshaallah warra agartee fayyaa dhabees warra agartee rakkates rabbiin rakkina keessaa nu haa baasu warra fayyaa dhabees ka beeknes rabbiin fayyaa nuuf haa kennu fayyaa agartee tan ramadaanaan guutamte tan agartee ji'a ramadaanaa sababeeffachuudhaan kan agartee imaana qabdu fayyaa agartee tan agartee riskii qabdu barakaa qabdu agartee ta akkasiidha fayyaa buleettii akkasiidha rabbi isiniif haa kennu isin jechaati warroota agartee xiqqoo takka mataa isin dhukkubu jechuu kiyya guutuu keessan asumatti aansuudhaan gaa buleewwan keenya warra biyya jiraniifis warra agartee rasaasaanis dhaamanii lola biyya keenya keessatti deemaa jiru kana ni agartan aanaa walloo kamisee jechuudha kanaafuu gaa ilmaan obboleewwan keenya warroota amrii tahanis rabbiin jannatal firdoosiin nuuf haa qananiisu galanni isaanii bilisummaadha rabbiin agartee itti araaramu rahmata haa godhuu fi rabbiin agartee jannatal firdoosiin nuuf haa qananiisu shahiida jihaada warroota jihaadarra dhuman kana rabbiin agartee jannatal firdoosiin rabbiin nuuf haa qananiisu sin jechaati warroota immoo dhaamee madoo jiranis rabbiin madaa isaanii tana rabbiin agartee salphumatti rabbiin isaan haa fayyisu rabbiin agartee salphumatti isaan nuuf haa fayyisu sin jechaati agartee hunda keessanuu
warroota gartee biyya alaatiif biyya keessaa warroota mataa isin dhukkuba hundaa rabbiin fayyaa isiniif haa kennu. Fayyaa gartee tan dhuma hin qabne gartee tan gartee dhukkubi isinitti hin deddeebine akkasii fayyaa gartee tan noormaalii taate. Ta gartee karaa kayirra isin qabdu ta gartee gara kayirri isin ajajdu ta gartee ramadaana kanas gartee nagaan akka soommattan rabbiin fayyaa isin haa kennu warroota gartee isin dhukkubaa jiruuf warroota rasaasaan dhaamanii madoo qabanis rabbiin madaa isaanii ta'a rabbi isaan haa fayyisu. Dhukkuba isaanii waan qaama keessaa qabanillee jechumaanis rabbi isaan haa fayyisu. Anis du'aa isinii godha malee kan isinii godhu rabbi anaa miti kan isinii godhu ani du'aa isinii godha ani garaa kee keessaa onnee tiyyarra du'aa isinii godha rakkoo ta'uu qabu kan isinii godhu rabbi. Kanaafuu rabbiin na kadhaa jedhee nan hifatina na kadhaa jedhee jechuudha. Akkasiga rabbiin nu haa dhagahu rabbiin agartee warroota biyya keessa jiran warroota agartee roorroo adda addaatiin nuti agartee yeroo dheeraa jechuudha. Yeroo dheeraa bara dhufaa darbaan yeroo gabaabduu osoo hin taane yeroo dheeraadhaan lolli kun nurratti deemaa jira. Keessaa ramadaana sababeeffachuudhaan akka waan agartee ramadaanni namni ramadaanaaf beelahee dheebatu sababa fakkeeffachuudhaan ummanni kun dhugee sakaraanee nurratti as bobba'u kun nuti yeroo hedduu ramadaana agartee jaalalaa fi kabajaadhaan keessummaa baraan nu dhuftu tana simachuu dadhabneeti karaa as keessummaa simachuu dhabneeti roorroo simachaa jira. Biyyi biraadhaa biyyi nagaa qabu ramadaana kana nagaa simatee ramadaana kana nagaa agartee qeebalee ramadaana kana akkaataatti soomu haala hunda mirkaneeffateeti gattaa'ee soommataa jechuudha. Ibaadaa agartee rabbiin waggaatti nu fidu kana jechuudha. Waan waggaatti nu dhufu kana gattaa'ee itti qophaa'eetiin soommataa jechuudha ilmaan biyyaadha. Warrooti gartee biyyi nagaa keenya immoo maal ta'e ramadaana kana agartee simachuudhaaf gaafa nuti qophoofnu roorrootu nu jala dhufa. Lolan nu banama. Yaa'ii nu banama. Namaan nurraa dhaama. Kanaafuu rabbiin inshaallah ramadaana sababeeffachuudhaan rabbiin ni gahaa jedhu rabbiin agartee nurraa haa dhaabu. Ummata rabbiin caancala kuduraa isaatiin dandeettii isaatiin rabbiin nurraa haa gabaabsu ummata kana inshaallah. Rabbiin agartee fuula isaanii gara keenya gaafas gara galan ija isaaniitu haa jaamsu rabbiin. Rabbiin inshaallah miila gara isaanii gara keenyas deemtu. Ija gara keenyas laaltu. Sammuu gara keenyas yaaddu. Rabbiin nurraa haa jaamsu. Rabbiin nurraa haa laamshisu ummata kana. Ummata agartee torban irraa 15 irraa ji'a irraa yaa'ii kanatti yaa'ii nurra barbaadu kan lola nurra banu kan rabbiin agartee sammuu gara teenya karoorsite ija gara teenya ilaaltee as kaateen miila gara teenya as kaateen tarkaanfii gara keenya as tarkaanfatte harka gara keenyatti as qubaas nun laatte rabbiin agartee sirraa haa gabaabsu rabbiin sirraa si haa jaamsu rabbiin sirratti haa laamshisu miila gara keenya as deemtu ija gara teenya as laaltullee rabbiin sirratti haa dhaamsu sirratti haa dhaamsu rabbii sammuu gara teenya as karoorsitee rabbi sirratti haa doomsu ummata agartee kan ummata musliimaadha ummata agartee oromoo walloo kana kan yeroo dheeraa nurratti roorrisaa jiran kan ummanni kun karaa soommatuun dhabee karaa solaatuun dhabee karaa dalagatuun dhabee akkanatti roorroo keessa simateetiin roorroo keessanii wajjin mashquula ta'ee rakkatu kan rabbiin rakkina keessa haa baasu. Ummata agartee isaan rakkisuudhaan rabbiin dhabama nurra haa godhu ramadaana kana majan ramadaana kana sababeeffachuudhaan rabbiin nurraa ummata dhabama nurra haa godhu. Du'aa godha obboleeyyoon kiyya warroonni biyya adda addaa keessa jirtan roorroo teenya sana nutti hammaattee jirti nutti baay'attee jirti yeroo nu dheeratee jira yeroo dheeraa keessa agartee namni dadhabbina fida roorroo bara dheeraa nurratti deemaa jiru kana nurraa haa gabaabsu rabbii yeroo roorroo bara dheeraa kana dadhabnee jira jibbinee jira roorroo bara dheeraa kan nuti ammas har'as buruus agartee duras ta'e roorroo takkaa jaalannee simannee hin beeknu isaanumattuu agartee dhufeetiin nurra roorrisaa jira isaanuma ganteenya dhufee lola nutti banaa jira isaanumattuu dhufeetiin daangaa keenya nutti as cabsee daangaa keenyarra dhufaniitiin qabeenya keenyarra dhufaniitiin nu lolaa jiru nama dhufee hulaan kee dhufeetiin si roorrisu jihaada jechuudha kana irratti du'uu fi ajjeesuunis jihaada jechuudha. Kanaafuu nuyi jihaada irraas wanni of duuba nu deebisu hin jiru. Jihaada irraas wanni of duuba nu deebisu hin jiru. Garuu haa ta'u malee immoo lolli tokko yeroo qaba lolamee darbu kuni waan darbusii miti waan dhumusii miti waan dhaabbatusii miti. Maaliif nurratti wal barsiisan tahee nurratti baratan tahee nurratti agartee akkatti nama lolanii fi akkatti waa godhan akkatti agartee lola baratan nurratti baratan tahee ani san hin beekne
rabbiin nurraa haa gabaabsu dandeettii isaatiin jechuudha ummata Israa'el Filistiin dararaa jiru kanas rabbiin agartee irraa haa gabaabsu Filistiinuma agartee Israa'eluma agartee biyya Israa'el jirtu sanitu nu biras jira Israa'eluma biyya Israa'el jirtu sanitu nu biras jira jechuudha kanaafuu Israa'el biyya Filistiinii fi Israa'el biyya walloo tana rabbiin dhabama haa godhu rabbiin dhabama haa godhu Filistiinii fi ummata walloodhaa kana rabbiin Ramadaan sababeeffachuudhaan rabbiin kalaas lolli kun ni gaha jedheeni nurraa haa dhaabu Ramadaana nama jan Ramadaana waggaadhaan as dhufu keessummaa waggaadhaan nu dhuftu tanaan rabbiin gartee kan sababeeffachuudhaan nurraa haa dhaabu dandeettii isaatiin ni danda'a jechuudha waan rabbiin danda'u ilmi namaadhaa hin danda'u rabbiin waan dadhabeen qabu rabbii waan dadhabeen qabu kanaafuu inshallah obboleeyyan kiyya isinittillee dheeresse rabbiin agartee nama nagaa soommatee nagaan agartee irraa milkaa'u rabbiin haa godhu isinis haa godhu jechuudha hunda keessanuu rabbiin bakka jirtanitti isin haa godhu warreen mana madaamii jirtanis warreen agartee mana dalagaa jirtanis warreen biyya adda addaa keessa jirtanis warreen agartee yeroo ammaa kanatti taariba deemtanii agartee yeroo adda addaa keessa jirtanis warreen agartee cinqii adda addaa keessa jirtanis rabbiin Ramadaana sababeeffachuudhaan isin haa qananiisu isin haa furu akka fedhii keessanii yaada keessan garaa keessan rabbiin isa ni beeka cuqqaalanii san dhoksan baranii san agarsiisan ni beekan jechuudha kanaafuu fedhii keessan yaada muraada keessan waan isin agartee barbaada biyyaa baatanis rabbiin isinitti kennee isinitti agartee fedhii keessan rabbi isin haa gootu yoo agartee waan isinitti feetan isinii kennee biyyattillee isin haa gashu kanaafuu hundi keessanuu warri biyya alaatii fi biyya keessa jirtan hundi keessanuu warreen agartee rakkoo adda addaa keessa jirtan rabbi isin haa baasu rabbiin agartee bal'ootti isin haa baasu rabbi isin haa qananiisu warroota akiraa tahanii jiranis biyya alaati biyya keessa biyya adda addaa irratti akiraa tahanii jiranis rabbiin agartee jannatal firdoosiin nuuf haa qananiisu isinin jenna hundi keessanuu afoonaa lillaa Ramadaan gaarii Ramadaan mabrook Ramadaan mabrook Ramadaan mubaarak jennee jirra baga geessan baga geenye assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh turtii gaarii like subscribe gochuus hin dagatinaadha asumaanis agartee jajjabeessuu hin dagatinaadha hundi keessanuu assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kan fagoof kan dhiyoodha nagahaan turtii gaarii